sagalee waaqayyoo walii wajjiniin in ilaalla. Sagalee waaqayyoo kutaan nuyi har'a keessaa ilaallu kutaan har'a keessaa ilaallu ammuma dhumaatti barumsa kanaatti kanuma keessaa ilaallaa. Garuu kutaa wangeelaa adda addaa keessaa macaafa qulqulluu keessaa iddoon nuti ilaallu hin jiraata jechuudha. Jalqaba kanarratti kan hin dubbisu wangeela Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 34 amma 38tti isa jiru nan dubbisa. Wangeela Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 34 hanga 38tti maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Akkana jedha. Inni utuu jara bartoota isaatii wajjin ofitti waame, inni tuuta jara bartoota isaatii wajjin ofitti waame, namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaatii dhiisee fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu ofirratti kaa'atee ana duukaas haa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenyi isaa duraa in fudhatama. Namni anaaf wangeelaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa hin oolfata. Namni biyya lafaa guutummaatti buufatee lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aansaa maaliree? Namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a ree? Namni dhaloota gara gaggalaadhaaf cubbamaa kana keessatti anatti dubbii koottis yeella'utti ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin qulqulloota ergamoota wajjin yommuu dhufu isatti yeella'a jedhee galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kutaa ani irratti dubbadhu gaanii har'aaf gara jalqabaa irratti ta'a jechuudha. Gara jalqabaa irratti mata dureen ani irratti dubbadhu yookiin mata dureen ani irratti barsiisu duuka buutuu dhugaa ta'uuf gatii baasuu isa jedhu irratti dubbadha. Duuka buutuu dhugaa ta'uudhaaf gatii baasuu. Karaa biraa immoo yoo barbaadan akkas jettanii qabachuu hin dandeessu. Duuka buutuu dhugaa ta'uun gatii inni nama baasisu jechuus hin dandeessu. Akka barbaadanitti qabachuu dandeessu. Duuka buutuu dhugaa ta'uuf gatii baasuu. Ameen ameen. Hallelujah. Ameen. Yesus Kristos gooftaadha. Ameen. Hallelujah. Waaqayyoon baay'isnee guddisnee galateeffanna gaanii ammuma waaqayyoon nu gargaaree har'an deemnaa saboodee torbanarraas walii wajjin ilaalla jechuudha. Yoo waaqayyoo nu gargaaree achi geenye Kristos Yesus deebi'een dhufu yoo ta'e nuyi gara isaa hin deemnu yoo ta'e itti fufna jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hallelujah. Gammadaan jedha yeroon akkas jedhu immoo Kristos yoo dhufes maaraanaataa nutti tola. Nus yoo deemne hallelujah. Lafa caalu deemne natti tolaan dubbadha. Hallelujah. Yeroon akkas jedhu shakkaa na'aa sodaachaan dubbadhu. Galanni gooftaa maccaatiif haa ta'u. Egaan iddoo kanatti gaan sagalee waaqayyoo kan inni dubbatu irra deebi'een al tokko dubbisaa inni tuuta jara bartoota isaatii wajjin tuutatu isa duukaa bu'a ture. Kristos Yesus gaafa lafa kanarra ture, gaafa biyya lafaa kanarra deddeebi'aa ture, tuuta hedduutu isa duukaa isa faana bu'a ture. Baay'een garaadhaaf duukaa bu'u turan. Sababii inni dinqii godhee isaan nyaachiseef duukaa isaa hin bu'u turan. Baay'eetu isa duukaa bu'a ture. Inni dhiphisu turani, lafatti dhiphisu turani. Iddoo kanatti gaa akkas jedha. Inni tuuta jaraa bartoota isaa wajjin ofitti waamee namni tokkollee ana duukaa bu'u yoo barbaade waa'ee ofiisaa dhiisee fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu ofirratti kaa'atee ana duukaa haa bu'u jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. 34 duwwaan dubbise amma har'a kan nuti ilaallu 34 keessaayyuu qabxii tokkittiidha kan nuti ilaallu yoo waaqayyo jedhe. Kanaaf duuka buutuu dhugaa ta'uudhaa fi gatii nama baasisa. Gatii baasantu jira.
tolatti duukaa bu'uun hin jiru. Waan tolaa fakkaata. Kiristoos Iyesuus duukaa bu'uun gatiin dhiiga qulqullaa'aa nuuf jedhee dhangalaasee nuun akkasumatti ayyaana isaatiin nu fayyiseef waan tolaa fakkaata. Tola fayyine dhuguma. Garuu Kiristoos gatii itti baase. Kanaaf isa duukaa yeroo buunu gatii baasamutu jira. Gatii inni nama baasisutu jira. Iddoo kanatti gooftaan Yesus Kiristoos isa dubbata jechuudha. Kanaaf egaan bartuu dhugaa, bartuu daqa mazmur jedha afaan Amaariffisa. Ingiliffisa discipleship jedha. Discipleship Kiristoosiif disciple ta'uudhaaf gatii inni nama baasisu. Kanaaf bartuu jechuun, bartuu dhugaa jechuun maal jechuudha? Isa jedhu waa'ee bartuu yoo xinnoo see dubbanne bartuun literally nama waa baratu jechuudha. Barsiisaa isaarraa nama baratu jechuudha. Bartuu jechuun barsiisaa isaarraa nama baratu. Gooftaan Yesus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 28:19 irratti gaafa ergama guddaa Great Commission ergama guddaa kennee gara abbaa isaatti ol ba'e. Gooftaan Yesus Kiristoos ergama guddaa gaafa kenne akkas jedhe, dhaqaa macca hundumaa maqaa abbaatiif kan ilmaa kan hafuura qulqulluu isaan cuubaati bartuu koo duuka buutuu koo isaan godhaa. Kanaafi duuka buutuu koo isaan godhaa jedhee dubbate. Ituun dubbisee natti tola kutaa kana akkas jedha. Yesus immoo gara isaaniitti dhiyaate gooftummaan hundinuu waaqarratti 28:18 kaaseen dubbise. Yesus immoo gara isaaniitti dhiyaate gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedhe. Saba hundumaa eeyyee galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Saba hundumaa bartoota koo godhaa. Bartuu duuka buutuu bartuus nan jedhaa duuka buutuus nan jedha lachuu isaan fayyadama. Kiristoos Iyesuus duukaa kan bu'an bartuu Yesus Kiristoos duuka buutuu gooftaa Yesus Kiristoos galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf bartuu jechuun duuka buutuu jechuudha. Duuka buutuu barataa jechuudha. Barataan waan barsiisaan isa ajaje kan raawwatu kan hojiirra oolchu jechuudha. Bartuu jechuun duuka buutuu jechuun nama isa duukaa of buuse qajeelfama kan irraa fudhatu. Qajeelfamanni kenneen kan deemu, kan ba'u, kan galu. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Duuka buutuu jechuun akkas. Duuka buutuu ajajaa dhibbaa of fudhatan, dirree waraanaa irratti of fudhatan, duuka buutota wanta inni isaan ajaje godhu. Kiristoos Iyesuus duukaa kan bu'an bartuu gooftaa Yesus Kiristoos kan ta'an wanta inni isaan barsiise dhaga'uu, baratuu, godhuu, hojiirra oolchu. Ajaja qajeelfama inni itti kennu hojiirra oolchu jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bartuu jechuun yookiin duuka buutuu jechuun duuka buutuu dhugaa. Waa'ee duuka buutuu dhugaan dubbadha. Duuka buutuu yoo jenne baay'eetu duukaa bu'aa ture Yesus Kiristoosiin. Baay'eetu duukaa tuuta baay'eetu duukaa bu'aa ture. Kanaaf duuka buutuu dhugaa yeroo jennu gaani kiristiyaana dhugaa jechuudha. Kiristiyaana dhugaa Kiristoosiin kan fakkaatu, Kiristoosiin kan calaqqisiisu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf saba hundumaa duuka buutuu koo godhaa ittiin jedhe. Kanaaf gaani baay'eetu isa duukaa bu'aa turan. Kanaaf akkas jedheen itu nyaata nyaataniifaa biraa deebi'u turan. Isinis deemuu barbaaddu jedheen Phexros fe'een. Maaliif tuuta baay'eetu dinqiidhaaf duukaa bu'aa ture, nyaataaf duukaa bu'u turanii lafa onaa irratti baay'ee nyaachiseera gatii ta'e. Isinis deemuu barbaaddu jennaani Phexrosiin sidisnee isa deemnaa
ati dubbii jireenyaa qabdaa. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sidhiisnees adeemna. Baay'een yoo deeman iyyuu, baay'een nyaatan yoo dhiisan. Kanaafin duukaa bu'uuf duukaa hin bu'a baay'een. Eenyu dhugaatti duuka buutuun dhugaa. Waa'ee duuka buutuu dhugaati kan hin dubbadhu amma. Duuka buutuu dhugaa ta'uudhaaf maal gatiin nama baasisu. Kanaaf egaan duuka buutuu dhugaa. Baay'een isa duukaa akka bu'anii maalirratti argina jettan Luqaas 6:17 irratti in argina. Wangeela Luqaas boqonnaa 6:17 akkana jedha nan dubbisa. Yesus isaanii wajjin gaaricharraa gadi bu'ee iddoo diriiraa tokko dhaabbatee bartoota isaa warra hafan keessaa baay'een Yihuudaa hundumaa keessaa Yerusaalem keessaas akkasumas mandaroota galaana bukkee Xiiroosiif Sidoonaa keessaas sabni lakkoofsa hin qabne isaanii wajjin turanii jedha. Haleluuyaa. Sabni lakkoofsa hin qabne. Sabni lakkoofsa hin qabne Kiristoos Iyesuusii wajjin deemaa turan. Isa duukaa bu'aa turan. Isa duukaa bu'aa turan. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Deebi'ee immoo warra tuutama kana baay'atan keessaa immoo yeroonni warra 12 filatu argina. 12 yeroo isaan filatu. Ja'uma 13 irratti immoo akkana jedha. Luqaas 6:13 irratti akkana jedha. Barinaan bartoota isaa kan turan hundumaa ofitti waame. Ilaala. Bartoota isaa kan turan hundumaa duuka buutota isaa kan turan hundumaa maal godhe ofitti isaan akka isaan waame argina. Ofitti waame. Isaan keessas 12 fo'atee warri inni ergamoota jedhee waame isaan kana jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Jara sana hundumaa keessaa warra 12 waameedha. Warra 12 filate jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isaaniin ergamoota akka godhe iddoo kanatti sagaleen Waaqayyoo hin dubbata. Ergamoota jedhee waame isaan ergamoota jedhee isaan akka waame dubbata jechuudha. Ergamoota warra ergaman duuka buutuu dhugaa ta'anii warra ergaman special calling isa jedhamu waamicha addaa tuuta baay'eetu isa duukaa ture. Isa duukaa bu'aa turaniiru. Warri kun garuu ergamoota godhee isaan erguudhaaf warra 12 isaan keessaa immoo hin filate. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isaan kun hundumtuu duuka buutuu jedhamu. Warri 12 warri sun garuu warra 12 isaanirraa adda godheetu ergamaaf isaan waame jechuudha. Duuka buutuu warra jiran keessaa warra isa duukaa bu'an keessaa warra 12 addatti isaan waame. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isaan filate. Erga Yesus Kiristoos du'a mo'ee ka'e immoo haleluuyaa. Ilaala jalqaba tuuta hundumaa isa duukaa bu'an duuka buutuu baay'ee qaba ture. Warruma isa duukaa bu'an keessaa immoo warra 12 filate. Warra 12 ergamoota jedhee isaan filate. Erga du'aa ka'e immoo galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isatti kan amanan erga inni du'aa ka'e warra isatti amanan hojii ergamootaa boqonnaa 9:1 dhaqeen dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 9:1 daddafeetan dubbisa. Saa'ol ammallee bartoota Gooftaa doorsisuudhaaf ajjeesuutti banbanaa gara hangafa lubootaa dhaqee jedha. Saa'ol utuu hin jijjiiramin, Phaawulos utuu hin jijjiiramin Saa'ol jedhama ture. Ituu ifa guddaan Yesus Kiristoos isatti mul'atin warra Kiristoos Yesuusitti amanan
Kristos Yesus erga du'a mo'ee ka'e warra isa duukaa bu'an isa amanuudhaan galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni kun anaaf isiniinis in dabalate. Haleluuyaa. Warri sun warra itunni biyya lafaarra jiru Waaqa guutuu nama guutuu ta'e yeroonni biyya lafaarra deddeebi'aa ture. Itunni aarsaa du'aa hin kaffalin tuuta baay'ee duukaa deemaa ture. Isa duukaa bu'aa turan waan madda addaatiifis duukaa bu'an, fayyinaafis haa ta'u, nyaataafis haa ta'u, maaliifis haa ta'u, isa duukaa baay'eetu bu'aa ture. Isaan keessaa immoo warra 12 filat bartuu godhe. Eega du'ee du'a mo'ee ka'e immoo warra isatti amanan duuka buutu. Haleluuyaa. Duuka buutonni kiristiyaana akka jedhaman hojii ergamootaa keessaa hin argina. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Saa'oligaan bartoota duuka buutuu gooftaa Yesus Kristos ari'achuu yeroo inni deemu iddoo kanatti argina jechuudha. Kristos Yesusitti amanachuu isaaniitiif ari'annaatu isaanirra ga'e jechuudha. Eeganni du'a mo'ee ka'e ari'annaa erganni du'a mo'ee ka'e mirga abbaatti ol ba'e. Ari'annaa guddaatu kiristiyaanota irratti ka'e. Kanaaf ergaa Phaawulos keessaa dhaqanii yoo dubbistan, Qolaasaayis keessaa yoo dubbistan, Tasalonqee keessaa yoo dubbistan, biyyoota Eeshiyaatti, biyyoota Awurooppaatti baay'een isaanii ari'atamarra kanarraa kan ka'e duuka buutuu kan ta'an akka isaan bittimmaa'an, akka isaan tatamsa'an, wangeelli kanaan akka tatamsa'e sagaleen Waaqayyoo hin dubbata jechuudha. Kanaaf egaanii ergan amma kana waa'ee bartuu duuka buutuu dubbadhe. Egaanii bartuu jechuun eenyufa isaanii isa jedhu amma tokko argineerra. Egaanii har'agaan Kristos Yesusitti amanuudhaan warra isa duukaa bu'an, Kristos karaadha, dhugaadha, jireenya, fayyisaadha jedhanii isatti amanuudhaan warra isa duukaa bu'an duuka buutuu Kristos Yesus. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesus Kristosiin duukaa bu'uudhaaf egaan duuka buutuu dhugaa ta'uudhaaf gatii nama baasisa isiniin jedheera mata duree sila isinitti hime irratti. Maa inni duuka buutummaan dhugaa? Kristos duukaa bu'uun, dhugaatti duuka buutuu Yesus Kristos ta'uun gatii maalii nama baasisa? Isa jedhu irratti hin dubbadhe. Maa inni gatii inni nama baasisu? Inni jalqabaa gatii inni nama baasisu of ganuu, of ganuu, of ganuu, raasin makaad, of ganuu. Meelifuma teessan ta'aati of ganuu jedha. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Of nama ganuu miti. Of hiriyaa ganuu miti. Fira ganuu miti. Haadha ganuu miti. Abbaa ganuu miti. Mucaa ganuu miti. Of mucaarra oftu caalaa. Abbaarra oftu caalaa. Waan hundumaarra of ganuu. Hin ulfaatti baay'ee. Hin hadhoofti baay'ee. Gatiin nama baasisu baay'ee hadhaadha. Maaliif yoo jettan of ganuun baay'ee ulfaata. Kanaaf wangeela Maarqos irratti boqonnaa 8 lakkoofsa 34 irratti gaanii akkas jedhee dubbate gooftaan Yesus Kristos 8:34 irratti. Namni tokkollee ana duukaa bu'uu yoo barbaade, ana duukaa bu'uu yoo barbaade, Waaqayyo nu haa gargaaru. Ofiisaa haa dhiisuudha. Ofiisaa haa ganu. Of dhiisuu, of ganuu jechuun baay'ee ulfaataadha. By nature namni salfishiidha. Ofittoodha. Anuma dabalatee. Of ganuu ni jedhu kun baay'ee ulfaata. Of ganuu jechuun maal jechuudha seedu xinnoo see nan ibsa. Of ganuu jechuun waa'ee ofii dhiisuu, fedha ofii dhiisuu, ulfina ofii dhiisuu, waan qabbaneedhaaf hin ta'a jettee qabbanee yaaddu dhiisuu.
Isa nuuf du'e, isa nuyi duukaa buune Kiristoos Yesuusiin ofirratti moosisuu jechuudha. Of ganuu jechuun isa ofirratti moosisuu, fedha kan ofii dhiisuu, fedha kan isaa ofirratti moosisuu. Ulfaata. Innoo see in ulfaata. Waaqayyo garuu ayyaana isaatiin nu gargaara, maqaan isaa ulfaatu. Yaada Kiristoos Yesuus fedha waaqayyo raawwachuu jechuun of ganuu jechuun kan ofii dhiisuu. Akka jedhemni Phexrosiin, yaa Phexros jedhe, gaafa ati dhagaadha, waldaa koo Phexros jechuun dhagaadha, waldaa koo sirratti nan ijaara jedhe dhaqee tokkoffaa Phexros gaafa wangeela Yohaannis boqonnaa isa dhumaarratti gaafa itti dubbate boqonnaa isa dhumaarratti yaa Yoonaa Phexros ilma Yoonaa na jaallattaa jedhee si'a sadii gaafate inna'e atuu beekta eeyyee dheessa sadaffaarratti atuu beekta jedhee jennaani. Gaafa dargaggeessa turte, gaafa jabaa turte, gaafa fedha kee deemaa turte akka barbaadde deemta. Garuu gaafa isatti galtu namatu siidhachiisa. Akka barbaadde ba'aa turte, akka barbaadde gochaa turte. Kutaa sana hodhattanii dubbistaa wangeela Yohaannis keessaa. Leelaaw yaasታጥቅሃል ዋነትን በርባን አከረቲ ተው ዱፓታ ከናፍ አልቶኮ ቶኮ ኢኑልፋታ ማኒ ገመቹ ኦፊ ትጅራቹ ዲሱ ኩን ነገመቺሳ ዋንቲኒ ጀነ ዋቀዮን ገመቺስኔ ኢንጎነታናን ዱከ ቡቱ ዱጋታ ኡሂንተንዴ gammachuu koo sarbee gammachuu waaqayyo fiixaan baasa taanaan yaada koo sarbee yaada waaqayyo fiixaan baasuu taanaan bartuu dhugaa of ganuu dhugaatu isa kana jechuudha. Waan hin fedhe gochuu hin danda'u, waan hin barbaade gochuu hin danda'u. Kanaaf of haganu jedha, of haganu jedha. Mee tokkoffaa Qorontos 6 sagalii diddamarra isa jiru nan dubbisa. Tokkoffaa Qorontos 6 sagalii kaasee nan dubbisa akkana jedha. Akkas jedha. Kudma saddeetii kaasee on dubbisee rakkoon qabu. Halalummaa baqadhaa. Cubbuu namni hojjetu keessaa warri kaan hundinuu dhagna namaa hin tuqani. Namni halaleen garuu dhagna isaatti cubbuu hojjeta jedheetu dhagni keessan mana qulqullummaa afura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uusaa hin beektaniire. Afura kanas waaqayyo biraa argattanii mana qulqullummaa afura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Haleluuyaa. Isin kan ofii keessanii miti jedha. Mana qulqullummaa iddoo bultii afura qulqulluu erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Yaada keessantu isin keessa bula miti. Fedha keessantu isin keessa bula miti. Afuura waaqayyoo isa isin geggeessu. Isa fedha isaa isin irratti raawwatu. Isa fedha isaa isin keessatti raawwatu. Isatu isin keessa buufata. Isin kan ofii keessanii miti. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Duuka buutuun Kiristoos, duuka buutuu dhugaan kan ofii isaa miti. Kan of ganeedha jechuudha. Namni of hin ganne kanuma ofii isaatiif jechuudha. Yaaduma foon isaatiin ba'ee gala, waanuma fedha foon isaa raawwata, waanuma foon isaa ajaju, fedhi isaa dhugennaan hin dhuga, machaa'ennaan hin machaa'a, ejjennaan hin ejja, sobennaan hin soba, hatennaan hin hata. Isin garuu kan ofii keessanii miti. Mana qulqullummaa iddoo bultii afura waaqayyooti. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bartuun dhugaan haleluuyaa kan ofii isaa miti. Kan of ganeedha. Fedha mataa isaatiif hin bitamu.
fedhi biyya lafaa isa hin bitu kan du'eedha jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mee hamma 20 isiniin jedhee nan dubbisa. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate, kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa. Haleluuyaa. Bartuun dhugaan, duuka buutuun dhugaan kan ofiisaa miti. Waan ofiisaatiitti gammade hin godhu, waan Waaqayyotti galateeffamu godha. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Waan Waaqayyotti galateeffamu haa goonu maqaa Yesuusiin. Waan Waaqayyo ittiin galateeffamu hojjeta. Waan ofiinsaatti dhaamu, waan maqaan isaatti dhaamu, waan ulfinni isaa ittiin ol jedhu tun ta'in. Haleluuyaa. Inni isaaf du'e. Yesuus Kiristoos inni isaaf du'e. Kan irratti ulfaatu, kan irratti mul'atu. Isa kana bartuun dhugaa. Haleluuyaa. Bartuu dhugaa Waaqayyo nu haa taasisu. Duuka buutuu dhugaa Waaqayyo nu haa taasisu. Eega duuka bu'uun keenya nafne. Eega Kiristoos isa nu du'e kana duukaa bu'uun keenya nafne. Haleluuyaa. Duuka buutuu dhugaa Waaqayyo nu haa taasisu. Warra mataa isaaniitiif jiraatan, warra fedha mataa isaaniitiif, hawwii mataa isaaniitiif jiraatan utuu ta'in warra hawwii mataa isaanii ganan. Haleluuyaa. Hawwii mataa isaanii warra ganan. Fedha mataa isaanii warra ganan kan jedhan. Haleluuyaa. Maaliif? Lakki an kan ofii koo miti. Lakki yaada mataa koo duukaan bu'u. Yaada isan duukaa bu'uun qaba. Jalabados. Elabadona magayadona mas. Haleluuyaa. Inni nurrattamo. Yaada mataa isaanii warra geggeessan miti. Fedha mataa isaaniitiin ba'anii kan deeman miti. Isin kan ofii keessanii miti. Egaa iddoo bultii afura qulqulluu taatanii. Haleluuyaa. Isin kan ofii keessanii miti. Isan nu baasaa, isan nu gashi. Isatu waan hojjennu nu hojjisiisa. Isatu godhii dhiisii nuun jedha. Isaan baanaa, isaan gallaa. Duuka buutuun dhugaa isa kana. Haleluuyaa. Waan barsiisaan isaa godhi. Hojjedhu. Dhaqi. Hin dhaqin. Godhi. Hin godhin. Jedhu. Isa dhaga'uudha bartuun dhugaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kan ofiisaa miti. Dizaayirii mataa isaatiin hin jiraatu. Kan Kiristoos raawwachiisa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nuyi bakka bu'oota ambaasaaddarii gooftaa Yesuus Kiristoos. Yaada Waaqayyoo jireenya keenya keessatti kan raawwatu. Akka kana jechuudha. Isin kan ofii keessanii miteedha. Tokkoffaa Qorontos 7:23 immoo akkana jedha. 7:23 immoo akkana jedha. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaafis garba namootaa hin ta'inaa. Garba namootaa hin ta'inaa. Ofii isaatiif isin bitate. Ofii isaatii akkasin duukaa buutaniif isin bitate. Garba namootaa hin ta'inaa. Baay'een immoo duuka buutuu namootaa ta'u. Duuka buutuu nama tashkarakkar. Maqaa gooftaa Yesuusiin hin ta'u inni kun. Hin ta'u inni kun. Hin ta'u jedhame. Hin ta'u. Kiristoos baasee isin agalchu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Eeshee. Garba namootaa hin ta'inaa. Inni nu bitateera. Dhiiga isaatiin nu bitateera. Garboota isaatiin, ijoollota isaatiin, dhiiga qulqullaa'aan nu bitateera. Kanaaf isin gatiidhaan bitamtanii garboota namootaan ta'inaa. Baay'een namaaf garboomanii jiru. Baay'een namaaf duuka buutuu ta'anii jiru. In ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Har'a kun haa cabu maqaa Yesuusiin. Saba Waaqayyoo irraa haa cabu. Baay'een duuka buutuu namaa ta'eera bara kana keessa. Baay'een duuka buutuu paasterii ta'eera. Baay'een duuka buutuu raajii ta'eera. In ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ani duuka buutuu Yesuus jedhame. Jeelavadoosee ka aladiina magaya doonamas. In ta'u baay'een garaaf jedhaniitu dhugaa gataniitu dhugaa wangeelaa gataniitu. Baay'ee nama gaddisiisa.
baay'ee nama gaddisiisa. Asirratti dubbachuuf kan natti hin tole. Baay'ee namooti identity isaanii gatanii duuka buutummaa isaanii dhugaa gatanii hordoftoota namaa duuka buutota namaa kan ta'an baay'eetu jira. Tajaajiltooti baay'een gati birriidhaaf jedhanii garaadhaaf jedhanii maqaa gooftaa Yesuusiin garbummaa namootaa jalaa Waaqayyoon waa baasu. Haba'an warri garbooman namaaf kan garbooman birriif kan garbooman maqaa gooftaa Yesuusiin haba'an. Hallelujah. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eeyyee garba namootaa hin ta'inaa jedhadhoo kanatti. Eeyyeegaan bartuu dhugaaniigaa duuka buutuun dhugaa. Kiristoosiif garbooma hallelujah. Kiristoosiif bitama hallelujah. Isa ofirratti moosisa hallelujah. Isaan ba'a, isaan gala, isa dhaga'a, isaaf ajajama, isaaf abboomama hallelujah. Dhiiga isaatiif foon isaatiin hin geggeeffamu. Dhiigi isaaf foon isaa irratti hin bitu. Of kan kanedha. Hallelujah. Hallelujah. Of ganuu jechuun egaa kana jechuudha bakka. Fedha ofii dhiisu. Fedha ofii dhiisu. Yeroof kan nama gammachiisu. Yeroof foonicha kan gammachiisu dhiisu. Yeroof duuka buutonni dhugaa hin jedhu baqa. Hin baqatu hin jedhani. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eeyyee. Isin duutaniittu jedhama. Namni of ganuu kan du'eedha baqa. Kan du'e duuka buutuun Kiristoos Yesuus kan of gane jechuun kan du'e jechuudha baqa. Ganaa duutuun jedhum Qolaasaayis 3:3 irratti isin duutaniittu jedha. Isin duutaniittu. An du'eeraa isin duutaniittu. Namni du'e fedhan qabu. Miiran qabu. Kan mataasaa kan ta'in qabu. Isin duutaniittu. Dhaxxanii yoo dubbifattan 3:3 irratti. Isin duutaniittu. Qolaasaayis 3:3 yoo dubbise natti tola. Hallelujah. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baay'ee isinin tursu. Gara xumuraatti dhufaan jira. Guyyaa irraatiif kan qabnu. Akkas jedha. Qolaasaayis 3:3 irratti akkana jedha. Isin duutaniittu. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera. Hallelujah. Gararraammoo tokko yoo dubbistan tokko kaataniyyuu akka jedha. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii jedha. Wanta Waaqa keessa iddoo Kiristoos gara mirgaa Waaqayyo taa'ee jiru barbaada. Yaada garaa keessanii wanta Waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti hin hidhinaa jedheetu isin duutaniittu. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokateera jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isin duutaniittu. Jireenyi keessan Kiristoosii hallelujah. Isa keessa dhokattaniittu. Isatu nu keessaan jiraata jechuudha. Isatu nu keessaan jiraata. Hallelujah. Isatu nu bobbaasa. Fedha isaatu nurratti mo'a. Yaada isaatu nurratti mo'a. Yaada keenya miti. Maaliif wanta isa gubbaa Waaqa keessaa yaada malee yaada keessa wanta lafarratti hin hidhinaa. Foonni kanuma foonii yaada. Si achaana miti. Isatu na keessa jiraata. Oh kabajama. Sansakaan koo isaan eegama. Hallelujah. Faladona magaya donamas. Si achaana miti. Isatu na keessa jiraata. Inni nu keessa jiraatu. Hallelujah. Inni gaafa nu keessa jiraatu immoo hin mul'atu. Hallelujah. Ofii kee isin duutaniittudha. Fedha keenyaaf duu kan xuruutti immoo akka gaariitti ibsu Galaatiyaa 5:24 irra jiru. Dafeen dubbisa. Galaatiyaa 5:24 irra jira. Hallelujah. Hallelujah. Bara kana nama du'aatu ka'ee jiraata jiraachaa jira.
Akkas jedhan dubbisa 24 irratti 5:24 irratti akkana jedha. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii hawwasaa fedhasaas fannisaniiru. Haleluuyaa. Fannisaniiru. Fannisaniiroodha. Haleluuyaa. Fanniseeradhaame jaalabadoo seeka aladina magayadoo nama. An egaa fannoorraa gadi hin gotonnu guyyaa guyyaatti maqaa Yesuusiin gadi hin gotonnu. Waan fannisame waan du'e tokko du'aa gadi hin gotonnu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Fedhii foonii keenyaa du'uutu irra jiraata. Hawwiin nuyi biyya lafaaf qabnu fooniif qabnu du'uutu irra jiraata. Of ganuun isa kana jechuudha. Warri kan Kiristoos Yesuus ta'ani jedha. Yaada foonii hawwasaa fedhasaas fannisaniiru. Yaada foonii hawwasaas fannisaniiru jedha. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Biyya lafaaf du'u. Biyya lafaaf du'u. Isin duutaniittu jedha. Duutaniittudha. Namni du'e bakka of ganeera jechuudha. Waa'ee isaa tokko iyyuu hin beeku jechuudha. Waa'ee keessan kan beeku Kiristoos Yesuus isa nu keessa jiraatu. Isa isaan jiraanne. Isa nu keessa jiraatu. Isa isaan jiraanne. Haleluuyaa. Isa nu keessa jiraata. Isaan jiraanne jechuudha. Maqaan isaa ulfaatu. Fedhasaatu nurratti raawwatama jechuudha. Duuka buutuun dhugaan fedhasaa kan fedhasaa yeroo tokko maaliif akkanatti dhufe hin beeku kaawwan dhugaa ba'e natti tola. Carraa biyya bakkee ba'uuf carraan tokko naa dhufe achumaan. Endarras nayyaa natti noos natti bullukusi natti qabbanaa'us turechi. Ijoolleen gammadaniiru ijoolleen hin beekanii. Carraa biyya Ameerikaa deemuuti. Achumaan mucaan isa daffaayi bakka baay'ee bakka jireenyi isaa nama dhibaa. Qabbuyyee naan jedhe hin gammaddu ennaan homaayyuu natti hin fakkaatu ennaan siin Xiqur Ambessaa si geessuudha naan jedhe. Xiqur Ambessaa ati nagaa miti Xiqur Ambessaa geessanii si mararsiisuudha naan jedhe. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Yeroo tokko immoo akkas ta'e waanti biyya lafaa kanarraa nan dhibe. Ingidaa ani bara dheeraa tarii biyya lafaa kanarra hin jiraadhuun jedhe. Yeroos immoo ijoolleen iyyuu shishifeedha reefu ammarree gara dudlumaatti iyyuu dhumneerra. Haleluuyaa. An tarii biyya lafaa kanarra dheeraan jiraadhuun tarii waamichaan na qaqqabaayi. Jenna maalinnaan arra galgalallee dhiyoo kan sa'aatii muraasa dura dhimmuma kanarratti ingidaa wajjinaa sa'a turre waan nama dhibu. Ennaan maaliif jette naan jenna maaliif beekan waamti biyya lafaa kun homaa natti hin fakkaatu jedhe. Waaqayyo ammayyuu nu keessatti ajjeesu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Kan Kiristoos Yesuus kan ta'a fedhasaa hawwasaa kan foonii fannisaniiruudha. Har'a hafannifamu maqaa Yesuusiin. Wanti nu keessaa cilaanchiliinsee mul'atu hafannifamu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Wanti duuka buutuu dhugaa akka hin taane nu godhu hafannifamu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Haleluuyaa. Waaqayyo nu gargaaru. Dhugumaan isiniin jedha obboloota koo biyyi lafaa hin darba. Booddee torban dhufu yoo Waaqayyo ittiin dhufa. Namni biyya lafaa jaallate biyya lafaa buufate lubbuu isaatti yoo tirate maal bu'aa buusaaf jedha. Gajjallarratti dubbise maal bu'aa buusa biyya lafaaf yoo jiraate hawwasaaf yoo jiraate fedha foonsaaf yoo jiraate maal bu'aa qabaaf fedha lubbuu isaatti hir'ate maal bu'aa qabaaf jedha Gooftaa Yesuus. Galannoo Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf obboloota koo dhugumaan isiniin jedha har'a duuka buutuu dhugaa ta'uudhaaf of ganuu du'uu biyya lafaaf du'uu cubbuudhaaf du'uu hawwii fooniif du'uu. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos Gooftaadha. Namni kana godhe duuka buutuu dhugaadha. Bartuu Kiristoos dhugaadha. Kiristoos kan irraan calaqqis Kiristoos kan irraan urgaa'u. Haleluuyaa. Fooniin Kiristoos kan irraa urgaa'u. Haleluuyaa. Achi yoo dhaqe dukkana keessa yoo dhaqe fagootti ifisaa kan irraa mul'atu. Warra biyya lafaa keessatti fagoot addaan baateedhaan kan mul'atu. Haasaadhaan jireenyaan deddeebiidhaan oola badoos eegaala badoona maayyaa
Chela dona magaya dona mas. Oh, Christos Jesus har'a nu gargaaru. Duuka buutuu dhugaa Waaqayyo nu taasisu. Waaqayyo har'a dhugumaan isiniin jedha waa keessaa butee nu baasu. Butee nu baasu. Hallelujah. Waa keessaa butameen ba'a namni jedhu har'a hin kadhanna. Hin kadhanna. Hallelujah. Jesus Christos gooftaa Waaqayyo nu gargaara. Nu gargaara. Bartuu dhugaa duuka buutuu dhugaa ta'u isa kana nurraa barbaada Waaqayyo. Obboleessa koo, obboleettii koo, Waaqayyo isa kana nurraa barbaada. Isa kana nurraa fedha. Akkas jedha Roomee 6:11 dubbisee tarraawwadha akkas jedha. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 11. Isin immoo akkasuma akka warra cubbuu jala du'anii karaa Kristos Yesus Waaqayyoof jiraataniit of lakkaa'a jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Irra deebi'een dubbisa. Isin immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa ba'anii du'anii cubbuu jalaa du'anii karaa Kristos Yesus Waaqayyoof jiraataniit of lakkaa'a. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Cubbuudhaaf du'anii Kristos Yesusiif warra jiraatan duuka buutuu dhugaa warra ta'an Kristosin warra calaqqisiisan bartuu isaanii warra barsiisaa isaanii warra calaqqisiisan bartuu akkasii duuka buutuu akkasii Waaqayyo nu taasisa. Waaqayyo isa dhageenya nuuf eebbis eebbifamaa ayyaanni Waaqayyo isiniif baay'atu. Waaqayyo isa dhageenye hojiitti akka jijjiirru duuka buutuu dhugaa akka ta'an Waaqayyo nu gargaaru. Hallelujah. Amen. 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 Amen.